Nagaa caaluu nagaa waaqayyoo waaqa jiraataa hunduma keessaniif haa baay'atu. Hordoftoota yeroo mul'ataa akkam jirtu nagaa keessanii nagaa koota obboleettiin keessanii bakka jirtanitti akka nagaa taatanii abdii guddaan qabaa. Kallattii kamiin iyyuu egaa namni lubbuu qabu namni jireenya isaa keessatti haala kam keessatti iyyuu nagaa qabu haala kam keessatti iyyuu inuma wal arga jechuudha. Garuu YouTube kanarraa sababan badee farra isinitti dhufeera. Baay'ee tokkommoo akkan isin yaadee jiru beektu yaada isinillee na yaaddaniittu yaada. Garuu haa ta'u malee jechaadha jireenyi addunyaa kanaa yookaas immoo ala namaaf yeroo hundumaa jireenyi wal qixxaatee jiraadha jedhee namni yaadu hin jiru. Maaliif jennaan kanarraa beenna malee kabooruu hin beennu jireenya jiraannu keessatti immoo wanta nu mudatu hin beennu jechuudha. Kanaaf dhugaa dubbachuu fi nama kamiyyuu haa ta'u jireenyi koo yeroo hundumaa haaluma kanaatiin naa mijataa jedhee namni sammuusaa amansiisee deemu jira taanaan inni dogoggora guddaa qabaa jechuudha. Garuu waaqayyo haa galatu nutus har'aa beeka malee waaqayyo keenya immoo booruu keenya beeka jechuudha. Har'a yoo waa tokko nu mudatu boorummoo waan keessa darbinee haala mijataatti baanus nutti fakkaachuu dhiisuu mala. Garuu wanti hin darbine immoo hin jiru namni obsu wanta caalutti ba'a jechuudha. Kanaaf egaa walumaa galagaa YouTube irraa erga badee akkamidha. Fuulli kun gabbannee isinitti hin tolle anatti tolee jira. Innis maali jennaani ji'oota sadiif isinirraa badee ture. Mee bakka koo of buusaati mee yaadamee xinnoo ishee bakka koo of buusaati. Ji'a sadii waayifaa malee namni taa'u jira. Ji'a sadii miti guyyaa sadiiyyuu waayifaan bilbila keessanirraa yoo bade mee akkamsiin godha dhugaa dubbachuu fi keessumaa dhaloota yeroo dheeraaf waayifii fayyadamtanii mana madaamii keessa jirtanii amala daataatti akkuma koo warri hin barre baay'ee haala rakkisaa keessa jirtu yaada jechuudha. Garuu giddii waa baay'ee nama barsiisa. Akka tasaa ta'ee yeroo jalqabaaf jechuudha ji'a sadaffaa kottan isinitti deebi'ee galanni waaqayyoof haa ta'u namni obsa qabu haala kam keessatti iyyuu jireenya ilma namaa qorumsa yoo qabaate iyyuu bu'aa bahii yoo qabaate iyyuu karaa ati hin beekamneen amma hojii kana hojjetaa jirtu mitire YouTube kana hojjetaa jirtu warri YouTube hin qabne immoo YouTube namoota ilaalaa jirtu akkasuma immoo jechuudha haala amantaa keessaniinis ta'u haala kamiin iyyuu miidiyaa garaa kamiyyuu haa ta'u fayyadamaa warri jirtanii waayifii tokko malee bilbilli amma iPhone birrii 4,000 birrii 5,000 bittan kuni waayifaa hin qabdan taanaan daataa hin qabdan taanaan jireenyi addunyaa kana dukkana namatti fakkaatti dhugaa dubbachuu jechuudha. Maaliif jennaan qobummaan keenya jechuudha kan nutti beekamu gaafa miidiyaarraa fagaannudha. Adamma fakkeenyaaf baroota baay'ee miidiyaa kana nama fayyadamee beekudha. Gaafa miidiyaa karaa kamiyyuu fayyadamu hiriyoota koo afaan kootiin karaa kamiyyuu walii waanan haasa'uuf jireenyaa fi rakkina yookaan immoo jiruu mana madaamiillee otoon beekin mo'adhee hojjetadha. Garuu gaafa jechuudha qofummaa keessa jiraattanii aariisiin dura dagattanillee ufee isinitti asaasa jechuudha. Maatii mataasallee jechuudha maatii mataasallee sababa miidiyaa kanaaf biizii ta'u yeroo hundaa'ani deddeebee hin dawwalu ture. Garuu haa ta'u malee jecha yeroo qofummaan natti dhagahamu kana jechuudha otoo yerootti maatii koof dawwalee jedhee maatii koo jechuudha noormaaliidhaan dawwalee jechuudha wajjin fataa jechuuttan ka'e jechuudha. Galee mitiire kanaaf yeroo tokko tokko jechuudha jireenyi rakkinaa waa guddaa si barsiisa. Eessatti akka jirtullee maaliif akkati deemaa jirtullee miidiyaan kun hagam akka bu'aa qabullee hagam akka miidhaa qabullee jireenya amantii koottis haa ta'u jireenya qobummaattis haa ta'u baay'ee tokko barumsa naaf ta'eera anaaf jechuudha dhugaa. Warri amma sa'aatii 24 waayifaan keessan banaa ta'ee waan hundumaa irratti
isiniif eeyyamame hojjetaa jirtani dhugaa isinitti fakkaachuu dhiisuu danda'a jechaan ammanii dubbadhu kana. Garuu namoonni rakkoo waayifaa beektanii isinii gala yaada jechuudha. Maaliif kan beeleetu beeluu namaa beekaasa jedhan sanan ta'ee jechuudha. Ani akka kootitti yuutuubii lama nama hojjetudha. Garuu haa ta'u malee immoo yuutuubii lamaaf miti yuutuubii tokkoofiyyuu hojjechuun baay'ee rakkisaadha daataatiin jechuudha. Darbee nan fayyadama. Garuu akka durii isin gidduutti argamu minaamni kana jechuudha nan dhiise. Walumaa galatti toora karaa onlaayinii hiriyoota koo akka dubbisuuf illee daataa nan hidhadheera. Garuu walumaa gala karaa yuutuubiitii kaniinan isinirraa fagaadhe malee ani mataan koo namoota biyya keessatti dur nan farada. Maaliifi biyya galanii badu achumaan maaliifi erga yuutuubii hojjetatanii gaafa biyya gala yuutuubirraa fagaatu fan jedha. Otoon biyya galanii yuutuubirraa fagaadhuun jedha. Garuu asuma taa'ee kunoo biyya arabaa kana keessa taa'eeyyuu nama yuutuubirraa fagaatedha jechuudha. Sababni isaa maal jennaan viidiyoo nama ilaaluurra viidiyoo ofii kee daayiloodii gootee yuutuubiitti fe'uun hagam akka namatti lakkaa'u argee jechuudha. Kanaaf barumsa fudhadhanillee walumaa galatti waaqayyo haa galatu. Otoo siisteriin koo kun hin jirtu ta'e baay'ee haala rakkisaa keessa haala dabbaramaa keessallee jiraadhu. Garuu sababa obboleettiin koo na bukkee jirtuu fi otoo waliin haasonuu oduu biyyaa haasonuu oduu ijoollummaa haasonuu nuuf iyyee bariyaa jechuudha. Kanaaf obboloota koo walumaa galatti ani kaniin ani jireenya koo irratti baradhe tokko faayidaa fi miidhaadha. Faayidaa fi miidhaadha. Amma keessumaa ijoollee haaraa gara biyya arabaa kana dhuftanii akkamitti akka paagejii waayifaayi malee daataa maatii yeroo dheeraa fayyadamnu isa kanallee jechuudha barumsa beekuun nu barbaachisa. Maaliif akka tasaa ta'e waayifaa mana jirtanii yoo tabalaasha'e hiriyoonni keessan toorarraa gaafa baddan hin yaadda'u, maatiin keessan gaafa toorarraa baddan hin yaadda'u. Kanaaf ani waayifaan fayyadamaa siisteema itti daataatti fayyadamanii eeyyama argatanii isa kana baruun nan barbaachisottanii jala murtaniin dhiisina. Waan barbaadan beekuun isin barbaachisa. Maaliif jennaan guyyaa tokko inni isin beektan sun isin fayyada waan ta'eef jechuudha. Kanaaf keessumaa gaafa gara miidiyaa kanaa dhufnu waayifii gaashaa qabna taanaan waayifii kana cufnee baqa qofaatti ba'ee jireenya kun ilaalaa haala amantii koo uumaa koo sirriitti kadhachaan jiramoo ani akkami jennee of ilaaluullee hin dandeenyu jechuudha. Harki keenya gara miidiyaatti fiiga yeroo baay'ee. Garuu ani gaafa waayifaan cirettee achumaan na yaalaa baddutti jechaadha. Waasin ajaa'ibu isa dur hafuura dadhabbiitiin illee jechuudha. Amma yuutuubii kanarraati viidiyoo garaagaraa karaa kan fiddanii walitti hidhatii gochuun jira, tambinaala godhachuun jira. Waa hedduun aarsaa nama gaafata. Yeroo kana miira dadhabbiitiin illee jechuudha kadhachuu dadhabdee yeroo ati raftu jira. Haala amantii kee kamiyyuu haa ta'u. Garuu immoo gaafa jechaadha waayifaan kun badu ani mataan koo jecha deebee yoo qofummaan natti dhagaameyyuu uumaa koo kadhachuutti hin kadhe. Dhugaadha isa dur hafuura dadhabbii qabullee dammaquutti keessi koo gammachuu qaba. Haala miidiyaatii yoo waayifaan dhabee keessi koo naqabameyyuu karaa amantii koo jechuudha jabaachuutti hin ta'e. Isa kana maaliifan jedhe beektu obboloota koo? Namoonni baay'een jechuudha anumarraa kaaseeyyuu yeroo baay'ee keessumaa yuutuubarootaaf dhaamsa ani qabu jechuudha. Dhaamsa ani qabu yuutuubarootaaf jechuudha. Guyyaatti viidiyoo 3-4 gadhiisuuf isa gamanaa isa gamasii finnee jechuudha. Oduu tokko mata duree tokko barbaannee poostii godhachuuf sirriitti ariifanna. Garuu gadi teenyee jechuudha. Gadi teenyee guyyaa tokko yuutuubii kan ofirraa cufeen soomaan kadhataan waaqa uumaa kun kadhadha jennee jala murree mata duree itti godhachaa hin jirru. Kanaaf dhaamsa asumaan isinii qabutti hagam ta'uyyuu kunoo haala mijeeffattanii inuma deebitu miidiyaa keessanitti.
uumaa keessan hin dagatina isiniin jechuun barbaada. Ani mataanti koo ji'a 3 kana keessatti garaagarummaa viidiyoo guyyaa guyyaatti poostaa gochaa turee fi garaagarummaa viidiyoo torbeetti poostaa gochaa ture tokkichuma doolaarrisa dhugaan isinitti hima. Isa durii guyyaa guyyaatti viidiyoo gallakkisuurayyuu isa amma taa'ee poostii godhu kanatu naa herrege. Sababa isaan beeku. Maalsa Waaqayyo karaa itti si gargaaru hin beektu jechuudha. Narraa hir'ata amoonii ko narraa kaasee yaaddaan ture garuu akkan yaade naaf hin taane jechuudha. Isa yaade olitti naaf ta'e. Kanaaf yeroo hundumaa jechuudha. Yeroo hundumaa haala kam keessattiyyuu hojii yuutuuborootaa dhaamsa yuutuuborootaaf ani qabu hojii yuutuubii kadhannaa keessan amantii keessan maatii keessan isiniin dagachiisinii jabaadhaa isiniin jechuun barbaada. Yeroo biraas immoo jechuudha mata duree biraatiin walitti deebinaa. Isin gidduutti deebi'uutti immoo gammadeera turtina waliin gootaniif galatooma.